Dr. Abiy Ahmed barsiisota bakka bu'oota waliin mari'atan. Ministeerri muummee fuuldurii Dr. Abiy Ahmed barsiisota bakka bu'oota guutuu biyyattii irraa walitti bobba'an waliin guyyaa har'aa mari'atanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin marii dameewwan garaagaraa waliin taasisnu itti fufuudhaan guyyaa har'aa barsiisota guutuu Itoophiyaa irraa walitti bobba'an waliin dhimmoota kaan dhaggeeffachuudhaan yaadota galtee karoora keenyaa ta'an fudhachuudhaan mari'anneerraa jedhanii jiru. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa bara kanaa waxabajjii 22 akka geggeeffamu ibsame. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaa fi yaadannoo wareegama isaa waggaa 5ffaa waxabajjii 22 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka kaadhimamtoonni badhaasaa fi keessummoonni argamanitti akka geggeeffamu boordiin faawundeeshinii Hacaaluu beeksisee jira. Kaayyoon badhaasa Hacaaluu Hundeessaa artistootaa fi namoota ogummaa aartii keessa jiran badhaasuun artistoota lafaa dhufan jajjabeessuu fi beekamtii kennuuf ta'uuf boordichi ibsee jira. Faawundeeshinichi gosoota aartii 11 oliin badhaasa kan kennu yoo ta'u sirboonni 300 ol badhaasichaaf walitti qabamu. Haati warraa Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damisoo dabalatee miseensonni boordichaa ibsa kana laatan ibsanii jiru. Hojiileen kunneen ogeeyyii fi abbootii murteen kan calalaman ta'uun eeramee jira. Adeemsi filannoo si 90 ogeeyyiidhaan 10 ammoo uummataan ta'uu boordichi ibsa kenneen himee jira. Badhaasni umurii guutuu fi badhaasii addaas ni jiraata kan jedhe boordichi sirboonni badhaasaaf dhiyaatan bitootessa 2016 haga bitootessa 21 2017tti kan hojjetaman ta'uu beeksisee jira. Har'aa eegalee kaadhimamtoonni miidiyaalee hawaasummaa faawundeeshinicha irratti waan dhiyaatanii fi uummanni sagalee akka kennu faawundeeshinichi waamicha dhiyeessee jira. Jilli godaansa Gadaa Tuulamaa qe'ee isaarraa godaanuun Odaanabeetti qubatee jira. Gadaan Tuulamaa sirna walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa geggeessuu fi jiloota garaagaraa geggeessuu irratti argama. Jilli godaansa gadaa kunis kan geggeeffamu qe'ee araddaa ofiirraa gara gaaddisa ardaa jilaatti sirna geggeeffamu yommuu ta'u, Gadaan Tuulamaa godaansarra jiru kun guyyaa har'aa Odaanabee qubatee jira. Sadeen Tuulamaa Daaccii, Bachoo, Jillee, Qe'ee fi araddaa ofiirraa gara gaaddisa Odaanabee fi Caffee Tumaatti godaansa erga jalqabanii har'a guyyaa arfaffaa isaaniiti. Miseensa Gadaa Tuulamaa muudanni guyyootaaf erga deemee har'a Odaanabee qaqqabee jira. Gadaan Tuulamaa guyyaa har'aa Odaanabee qubateessi sirna araaraa erga geggeessee booda godaansa biroo gara Caffee Tumaatti taasisuun jiloota garaagaraa ni geggeessa jedhameetu eegama. Jilli kun Caffee Tumaatti seera dura ture ni fooyyessu, haaraa ni baasu. Ergasii muudanni seera fuudhee gara gosaa deebi'uun bultoo bulu yookaan immoo seera tumame miseensa gadaa fi uummata faana mari'atu. Sana booda waan uummanni baay'atee jedhuu fi xiqqaatee jedhu qabachuun waggaa booda Caffee Tumaatti deebi'uudhaan seera waggaa 8 ittiin bulamu raggaasisu. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa baay'inni lakkoofsa namoota maaree jaldeessaa yookaas immoo moonkii pooksiin qabamanii 18 ga'uu beeksise. Ministeerri Fayyaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa waliin ta'uudhaan ibsa baasaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti haga waxabajjii 4 qofa namoonni vaayirasichaan qabaman 18 ga'anii jiru. Pooksiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti mul'achuunsaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 17 2017 yoo ta'u, kunis kan mudate magaalaa Mooyaalee. Ministeerri Fayyaa haga kaleessa waxabajjii 2017tti namoota 102 irratti qorannoo laaboraatoorii taasisuu ifoomsee jira. Namoota qorataman keessaa 18 dhukkubichaan qabamuun mirkanaa'ee jira. Namoota dhibee kanaan qabaman keessaa 5 guutummaan guutuutti bayyaannachuu isaanii odeeffannoo ministeera fayyaa irraa argame ni mul'isa. Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin ammoo guyyaarraa kana ibsa baaseen naannicha keessatti namoonni dhibee maaree jaldeessaatiin qabaman 2 mul'achuu isaanii gabaasee jira. TikToker Simeenyi Gabiruun dhiifamaan gadhiifamte. Shamarree Simeenyi Gabiruu kan miidiyaa hawaasaa TikTok irratti maqaa Jaanii jedhamuun beekamtu tamsaasa kallattii irratti dhimma uffannaa dubartootaa Dirree Dhawaa ilaalchise jecha safuu hawaasaa cabse fayyadamuudhaan hawaasa Dirree Dhawaa maqaa balleessite to'annaa seeraa jala oolfamuun ni yaadatama. Dhimmi shamarree tanaa seeraan ilaalamaa osoo jiru TikToker Jaaniin badii raawwachuu amantee hawaasa Dirree Dhawaa dhiifama waan gaafattee fi iddoo kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaarii fi afyaa'iin mana marii bulchiinsa Dirree Dhawaa Aadde Fatiyaa Adaanii fi afyaa'itti aantuun Aadde Kaarimaa Alii dabalatee hooggantoonni dubartootaa bulchiinsa haadholii fi hawwan argamanitti dhiifamni godhameefii jira. Saganticha irratti kan argaman afyaa'iin mana marii bulchiinsa Dirree Dhawaa Aadde Fatiyaa Adaan dubartoonni Dirree Dhawaa kabajaan isaanii guddaa ta'uu himuudhaan akkaataan uffannaa fi jireenya isaanii kan namni irraa baratu malee kan ittiin arrabsaman miti jedhanii jiru.
Caccabaa xiyyaara imaltoota magaalaa Hindii Ahmedabad keessatti kufe keessaa namoonni 2 lubbuun argamuu isaanii RT'n gabaasee jira. Namoota lubbuun hafan keessaa tokko teessoo lakkoofsa 11 irratti argame. Xiyyaarri imaltoota Indiyaa gara London Gatwikitti balali'aa ture kamisaa akkuma Indiyaa lixa Ahmedabad irraa ka'een osoo baay'een turin kufee caccabe. Taatee daandiin xiyyaarichaa balaa gaddisiisaa jechuun ibse kun yeroo mudatetti namoonni 240 ol ta'an xiyyaaricha keessa turan. Yoo xiqqaate reeffi namoota balaa kanaan du'anii 204 argamu dursaan poolisii beeksisee jira. Bal'ina taatee gaddisiisaa kanaa ilaalchisee odeeffannoon ammallee bakka sanaa bahuutti akka jiru gabaasaaleen adda addaa mul'isaa jiru.